بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلتم توتا كبجم توتا هردف توتا سكنتا كنا كنتا تنهواسك يا بيار يتكا باقبت وري سغلين كنا اسم برغه هندي كيسن بغربين نغاف قناني خيري كيس سنجراچسي صوم رمضان barakuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii jahaffaa warra gahu rabbiin baga isin taasisanii jira guyyaadhaa ustaada keenya Sheek Habiib Leencaa eegana ammallee badhaasaa biyya keenya nama hawaasa namni tokko quba isan qabne rabbi malee kan eegana jiraatu isaallee quba isan qabne kayoo seenaa isaanii dubbatu gariin nama boochisu gariin nama hin jira jedhamee nama dinqisiisu ka gariin isaa haasa'uttu namatti ulfaatu walumaa galatti seenaa biyya keenya keessattuu gama eegana kibba Itoophiyaa warra daasilechi erboora kaara hamar fi kanaaf kan kana fakkaatu fi akkasuma ammallee hawaasa sochiin isaa imalli isaa islaamummaa tana keessatti waggootii 30 as jechuudha eegana ammallee kafarsiisanii laakiin ammoo asliin abboota isaanii islaamummaa kan ta'e kan akka sidaamaatii fi akkasuma gama gojiitii fi sidaama sochiilee babbareedaa ustaadni keenya taasisaa jiraatu nullee eegana ammallee kaadima isaanii taanee sochii biyya keessatti taasisaa jiraatu keenya ni yaadata guyyaa hadhaa faaruun karabbii kennaati dhaabbata yoona yaana jechaan hiikni isaa namni afaan kana qajeelatti beeku ni beeka yoona yaana jechuun yeroo fursaa arganne tanatti badhinna rabbi nuu kenne tana keessatti eegana ammallee diin kennaafis biyya kennaafis ummata kennaafis hiree argamte tanatti ni carraaqanna kan jedhuudhaan dhaabbata bareedaa akka Oromiyaatitti beekumtii guutuu qabu lee qabanne ustaada keenya wajjin ramadaana keessa hawaasni kuni gara islaamummaa as waamne eega islaamummaatti as waamne booda ummata kanaan sooma dhiisaatumaan akkana ta'a jechuu waa hin malu soomaa jenneetiin itti himuun dirqama laakiin ummata kanaan soomaa jechuufu haalli jireenya isaanii wallahi hedduu waan garaa nama nyaatu jechuu kanaaf mee inshallah ustaadni keenya akka waliigalaatitti sochiilee jiran yeroo ammaan tanaa maaltu jira biyya keenya keessa sochiin kan jedhu gabaasa gabaabduu eegasanii dhiyeessanii kan booda ummata keenya irraa maaltu eeggamaallee walumaa wajjin taane inshallah gama keessaniin geenna cufti warri sagalee kana dhageessanii kan hiree ganda duniyaa tana keessa jiraatu rabbi qooda kan kee taasise namni rabbi amani guutuun haga humna ofiitti yoo dadhabe sagaleen tun sagalee teenna tana nama birooti osoo nama tokkollee taate eegana ammallee sheer taasisuudhaan akka sagaleen tun addunyaa guutuu ol geettee warra dukkanni kufrii isaan nyaate dukkana kufrii keessa gara ifnana islaamummaatitti waamuudhaaf nullee qooda keenya baane isinillee qooda keessan baatanii akka kaayoo keenya dirqama keenya baanu inshallah yaada jedhu waamicha gama keessaniin gahuu barbaada mee ustaadni keenya hawaasa keenya akka waliigalaatitti illee ramadaana kana gahuunillee tola rabbii keenyaati isii tanarratti illee akkasuma ammallee dhaamsa waliigalaa khayrii carraaqatu keessatti gahee namni islaamaa bahuun mindaa isaa qabu kama qara ulamaa'ota biroo irraa dhagahaa jirtan isaan illee dabalanii isiniif dhaamanii akkasuma ammallee sochiilee yeroo ammaan tanaa biyya keenya keessatti taasisamaa jiru maal fakkaata ka jedhu gabaasa gabaabduu inshallah isin biraan gahanii gama ustaada keenyaatitti isin deebisa inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد هردفتوتا كينيا رقيفتوتا كينيا أكما أستاذني كينيا أستاذ طالب رضا الله حاسوانيتي أمرين ديني باقي ياتشي سارة اتيادو نس إساف باقي هجمتي سارة ربين وجاهدوا في الله حق جهادي وجاهدوا في الله حق جهادي كرا الله كيستي تتافي حقته لغاته تتافي قد آجئ ربي هندكينتو دبتي جرى جيتشودا خطابني وجاهدوا في الله إن كن كل قبروت ربي ديرته دبرتيته درققيسته دلدلاته حجتا موتماته ربين عامي خاطب ملي هندنما هاسويسيس ملي رونفا شيء إبلو تيفاج إبلو بتشامتي الدونتون وجاهدوا في الله حق جهاده نما كرا ربي كيست تتافي قد في الله أمو وعدي قداتك ربي كاهي جراف إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يونا تمسيتا أنسني تمس هربا كيسا وكل كيستو قد سنداب ربين كي نجد إجرا جتشو إذن الله يفتمسون برباتي سال ربي يفتمسون ديني تمسو ربي جالتون نما ديني تمس نبي محمد جالتون نما ديني لا تمس نما ديني تمس تمسون سلا أجج ربي جنة ميري وجاهدوا في الله حق جهاده جن ربي نما كنا ولين جرا
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نمني ربي نولين هاته جت أني ربي وجي جرات نمني جت دي ربي تمسي ربي نهاك أجل شكرا هكا إرت وكل كيستو دلدل كيست اللي كرات وقت نهاك أجل دين كيستس جرين في دعاء هند كيست ربي نهاك أجل شو نمني جت كرا ربي كيست تتافي قد وان تتافي قد أنين أما واسده بيكت جهاد كما سيفي بيجان إيجين أمو الجهاد باللسان يعني بالدعوة جهاد دعوة جهادك أبينيا كنو دنيا كنون جهاد نفس إدور رب جهادك أبينيا دبت فقال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم سبحان الله جهاد نفس قدم سي ربي آية باي كيست جهاد قبينيا دبت أدا دنيا وهي كنون أفتا بافتني كنون هرج كنون ملك كنون يا أخي جهاد ربي قرآن عن دبت سني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدقها والأجيسيسا أدو سنبرتوتنا قرر والبوسا دل إلمان نما بيكان هقنما بيكاتوف أمو بيكم سدركما بيكتوتا بيكم سكابانين كان بؤورفمي نابن يونيانا هجي وانتلو أولتما أدى هجتشو داف كايفتي إرقا إسلام ما بكهين جين نجيسو كيستو نما نمما إسادقتي دمو كان isaaf hin galle innuu nama ta'uun kan du'aa isaa kophaa baasee awwaalu kan isa biratti kabajni harree kan dubartii caalu kan yoo harreen dhalte diggisee caffaru kan mirga dubartii harreedhaa gaditti ilaalu kibba Itoophiyaa Sidaama Walaytaa Gujii fi Booranaa fi daangaalee biyya keenyaa hundaatti imaluun bakka diiniin islaamaa hin dhaqqabne dhaqqabsiisuuf kan onnate dhaabbata Yoonayaanaa hojiiwwan gurguddoo afur isaanis tokkoffaan namoota haala jireenyaa garagaraatiin uffata hin qabne uffisuu harka qalleeyyiin uffata barbaadan hedduun akkuma jiranitti ta'ee addatti ammoo hedduun ummata kibba Itoophiyaa namoota qullaa deeman waan ta'aniif nuti akka muslimaatti dirqama keenya bahachuun barbaachisaadha. Lammaffaa qur'aana barattootaa bituun raabsuu fi sheeka qur'aana isaan barsiisu isaanii mindeessuun beekumsa islaamummaa dhalootaa dhalootatti akka dabru gochuu. Sadaffaa ji'a ramadaanaatiif namoonni islaamummaa fudhatan akka soomaniif haala isaaniif mijeessuu kennaa ramadaanaa waan akka midhaan shoorbaa ruuza zayita daakuu temiraa fi kan kana fakkaatan walitti qabnee qooduu nama waan soomuun hin qabne soomsisuun fadlii ramadaanaa haa qooddannuu isiniin jedha dhaabbanni Yoonayaanaa inni afraffaan ammoo namoota kophaattis ta'ee gamtaadhaan qindaa'anii masjida ijaaruu barbaadan minxaafa masjidaa bituu fedhan daa'iiwwan biyya keessa deemanii islaamummaa barsiisaniif motora bituu kan fedhanii fi bishaan boollaa baasuu kaayyoo qabaniif dursinee qorannoo taasisuun namoota gocha kana raawwachuu barbaadaniif haala mijeessuu kaayyoo isaa godhatee sochii irratti argama. Hawaasa keenya fayyadamaa taasisuuf paakeejii hojiiwwan keerii hundaa bakka tokkotti kan argattan Yoonayaanaa wajjin yoo hojjettan. Kanaaf koottaa namni muslima ta'ee fi kaayyoo kanatti gammadu kamuu guyyatti qarshii tokko irraa eegalee kan waggaa qarshii 365 fi achi ol niyyachuun miseensa dhaabbata Yoonayaanaa ta'uun siinqii ganda aakiraatti isinii taatu rabbi bira ol kaayatuu ni danda'a. Lakkoofsa akkaawuntii baankii hijiraa 181 baankii raamis 10 baankii daldala Itoophiyaa 1,6688 odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa 0913 51 43 14 yookaan 0977 71 70 71 dhaabbata tola ooltummaa Yoonayaanaa.